Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72tti eebila 28 bara 2015tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Bara 1969tti yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti wayita Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhagahuudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqa Baashaa Alii Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii waamama. Alii Barkii urjii lolaa bahaa jedhamuun beekamu jedhu namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan. Akka seenaa jireenya isaanii irratti ibsametti Shaalaqa Baashaa Alii Barkii abbaa isaanii obbo Barkii Tuuchoo fi haadha isaanii aadde Aminaa Ayyaanaarraa waxabajjii 8 bara 1943tti godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti dhalatan. Namoonni dirree waraanaatti waliin turanii fi itti dhiyeenyaan beekan waa'ee Alii Barkii innaa dubbatan gootummaan isaanii ijoollummaa irraatii jedhu. Ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay namoota dubbisne keessaati. Addunyaa kana gubbaarratti lafa kana gubbaarratti waan namni tokko hojjane nama ta'een hojjanne nama hojjate taankii 3 boombiidhaan nama guggubee waadee hiriyoota isaa qaqqaammachiise gubuu bicha osoo hin taane immoo dhaqee gubuma yaabbatee warruma taankii kanaa waraanu taankiidhuma warruma irratti hojjetaadhumsaa wajjin warruma achirratti taa'ee dhukaas wajjin immoo nama boojii ala qosasaatti kenne. Kun innaa gara addunyaatti akka wattaadaraatti innaa kun odeeffamu namni tokko innaa odeessu hin hojjetamu. Maaliif taankiin marfii qaba, taankiin matraayasii qaba, amsaa kaalibarii qaba. Amma sana keessa utaalee dhaqee ajajaa isaanii ajjeese shofeeraan achoofi jedheeni gurra mataa isaarratti rasaasa itti qabee oofee nama geessee taankii eebbise boojii. Alii Barkee taankii maarikkee jedhanii afaan Amaaraatiin kan himaniif kana. Ajajaan Shantamaa Biraanuu Amaares namoota yaadanuuf kennan keessaa tokkodha. አሊ በርኬ በጣም የሚገርም ተሰጥኦ ለጦር ሜዳ ብቻ የተፈጠረ ለጀግንነት የተፈጠረ ሀገሩን የሚወድ በኢትዮጵያ ጉዳይ በምንም አይነት ታሪክ እንቅልፍ የማይወስደው አሊ በርኬ nama gootummaadhaaf uumamedha. Nama dandeettiif ogummaa waraanaa qabu, nama biyyasaaf jaalala addaa qabudha. Waa'ee Itoophiyaaf boqonnaa hin qabu. Osoo dhukkubsatullee waa'ee Itoophiyaaf nama cinqamaa turedha. Nama addaati. Alii Barkee waraana Soomaaliyaan kallattii bahaan Itoophiyaa irratti bante qolachuudhaaf waamicha mootummaan Itoophiyaa taasisee fudhachuun leenjii seenee leenjii 6 booda gara dirree waraanaa seenuun injifannoo gootaa nama galmeessisedha. Injifannoo Adwaa lammaffaa bifa fakkaatuun hojii boonsaa hojjeteera. Keessumaa dirree waraanaa keessatti wanti Alii Barkee adda taasisu hundumtuu qoodaa fi bakka itti hiriire waraanuu qaba. Garuu Alii Barkeen adda waraanaa diinni jira jedhame hundatti badee deemee waraana. Nama ogummaa waraanaa addaa qabu waan ta'eef kennaa dinqisiifatamu qaba. Aliin adda waraanaa kallattii bahaa irratti urjii waraanaa ta'e injifannoo lakkaawameen dhumne hedduu nama galmeessisedha. Shaalaqa Baashaa Alii Barkii birmadummaa Itoophiyaa tiksuu fi gatii kaffalanis jiruu fi kabaja gootaaf hin malle jiraachaa lubbuun isaanii darbee jechuun haala isaan keessa turan hiriyaan isaanii ajajaan dhibbaa Baqqalee Balaay ibsanii jiru. Alii Barkeen baanti na boochisuu fi wanti keessa koona tuqumaas fakkaate akka hojii isaatiitti biitti kun goota ishii kunuunsuu hin beektu. Goota ishii hin beelessiti, goota ishii hin dheebessiti. Goota kana fakkaatu otoo guyyaadhaan hojii guyyaa hojjetu otoo kunuunsi adda addaa dhiyaachuufitti irra jiru otoo manni bilisa kennamuufi irra jiru otoo bilisaan waan barri qotatu waan godhatu otoo gochuun irra jiru wanti gumaachuuniif irra jiru otoo gumaata miti gumaachuun haafu otoo hidhamu inni waggaa 9 hidhame ani gara waggaa 4 hidhame achi dabayeeyis immoo xaafoo lagadaadii jedhamutti dirree kan jedhamutti dhaqee galee nama jirta namoota mana ijaarrataniif otoo nishaanii laphee isaatti baate sanatti nishaa isaa gubbaarratti bolokkeetii otoo dhakaa baatu otoo beela'u hamma guyyaa har'a lafa qaqqabutti xiyyiitii 3 gara isaatti otoo baatu xiyyiitii sana qabatee xiyyiitii sanatti bakka itti yaalamu dhabame hospitaalli namni akkamsiisu dhabame yaalatuun argatiin kalatu na boochisa Alii Barkeeti. Shaalaqa Baashaa Alii Barkii injifannoo Kaaraa Marraa irratti
seenaa gootummaa isaan dalaganiin biyyattiin birmadummaan ishii kabajamee kan jedhan hiriyoonni isaanii garuu rasaasa dirree waraanaatti yeroo sanatti itti rukutaman osoo qaama isaanii keessaa hin baafanne lubbuun isaanii darbee jechuudhaan ibsu. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii abbaa ijoollee dhiira 3 fi durba 5 ta'uu isaaniis seenaa jireenya isaanii keessatti eerameera. Haa ta'u malee rakkatanii fi jireenya malleef jiraataa lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u mana keessa jiraatan illee akka hin qabnetu eerame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.